Seenaa Iluu Kutaa Tokkoffaa. Fatansaa Iluu nama wareeraa fi roorroo diinaa bakkee irraan dhufu qolachaa turedha. Isaan duras abboonni turan Caalii Shonee fi bara bulchiinsa isaaniitti waraana walirraa hin cinnetu irratti bobbaafama ture. Abbaan Boor Caaliin gootummaa fi bilchina qabanurraan kan ka'e aangoo irra gada afuriif akka turu abbootiin biyyaa fi caaffeen miseensa 45 qabu murtee itti kennaa turan. Kanumarraan kan ka'e Caaliin hamma dulloomee faana fardaatti ejjechuu dadhabutti aangoo irra ture jedhama. Addadduma ragaalee dubbifnuu fi abboota gaafannuun seenaan abbaa Ayyaansoo wantoota ajaa'ibaa of keessaa qabuu fi bal'aa ta'uusaa barra. Fatansaan bara aangoo Diimaa Caaliitti ilma Caalii Shoneetti kennu abbaa duulaa ture. Bara reefuu Diimaan aangootti dhufu wareerri humna Minilik kan Raas Daargee fi Gobanaan durfamu itti hammaatee bifa haaraadhaan jalqabe. Kanarraan kan ka'e bakkeewwan hunda Toobbaa, Arjoo, Bubbee fi Daarimuutti humna qubattuu kanaan kallattii hundaan wal waraanaa turan. Waraanni diinaa yeroo sadii Diimaa Caaliitti duulee injifachuu dadhabee ofirra deebi'ee ture. Humna jabeeffatee yeroo arfaffaatti tooftaa haarawaan dhufe. Kunis al tokkotti karaa afuriin Yaalus mootiin Abbaa Joobir waan gara isaatiin dhufu cabsee ofirraa deebisuus roga sadiin waraana Diimaatti banan. Karaa Arjoo, Laaloo fi Daarimuutiin bara sana mootiin ollaa ilmaan Abbaa Jifaarii fi Kumsaa Morodaa karaa nagaan impaayinara Itoophiyaatti dabalamanii waan turaniif hireen Diimaa kophaa finciluu ta'e. Waraana kallattii leeqaatiin dhufu Diimaadhumatti mataansaa yoo haguugamu warra hafan abboota duulaa kan birootu waraana hidhatee itti deemee ture. Diimaan humna Raas Daargee wajjin lola banee waraana isaa hedduu erga irraa fixee booda qawwee 1000 erga booji'ee ofiif harka diinaatti kufe. Humni Diimaa qawwee diinarraa booji'e kana fuudhee yoo ofirra deebi'u Diimaan qabamee hafe. Dhumarra waraanni Daargee humna loltoota Iluu warra meeshaa hiikkatee gale kana jaarsummaadhaan akka qawwee deebisanuuf gaafachaa ture. Kanas Diimaa of biratti hidhaniitu yoo qawwee keenya nuuf deebiftan mootii keessan Diimaa Caalii isiniif deebifna jedhanii itti dhaaman. Diimaan harka diinaatii ni ba'amoo ni wareegamamoo meeshaan sun deebifame moo harka abbaa duulaa fi fatansaatti hafa isa jedhuuf kutaa lammaffaatti qabannee isiniif